dogongora guyyaa tokkoon jireenyi koo hibboo keessa gale. Maqaan koo S.I. jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Bahaa aanaa Adaa keessatti yeroo ta'u umriin koos barumsaaf akkuma gaheen achuma naannoo keenyatti barumsa elementarii baradheen xumure. Yositaare kalloo kolfuu qabda yaala seekoo yoonataarte kalloo kolfuu qaba yaala see. Abbaan kiyya haadha manaa lama waan qabuuf hanga kanatti mana harmee kootii baay'isee hin dhufu ture. Anaanis baay'eetti rakkatee kan nu guddise harmee koo tokko qofaa ture. Anis barumsa koo kutaa 8 xumureen kutaa 9ffaa barachuudhaaf gara magaalaa naannoo keenyaatti yeroo imallu obboleettii koo kan abbaan tokko haadhaan gargarii waliin taanee mana tokko kireeffannee waliin barachuu eegalle. Haa ta'u malee obboleettiin koo kun barumsa kutaa 9 nafaan eegaltee qixxee gootus maatiin ishee yookiin abbaan koo fi gayyaan koo akka isheen fedhii ishee malee heerumtu ishee dirqisiisanii. Kanumaanis obboleettiin koo na biraa heerumtee barumsa kutaa 9 qofaa koo kireeffadheen barachuu koo ittan fufe. Haaluma kanaan barumsa koo kutaa 9 xumureen ganna boqonnaadhaaf harmeen koo waan baay'ee ishee dhukkubuuf obboleettiin koo ishee quxisuun gargaaruu waan hin dandeenyeef osoo barumsi ganna dabalataa jiru harmee koo gargaaruudhaaf baadiyyaatti gadi bu'e. Kanumaanis ganna kana xumureen fulbaanatti manan kanaan dura kireeffachaa ture deebiseen yeroo gaafadhu nama biraatiin akka qabamee fi mana biraa otoo qabamee hin dhufiin dafeen akkan barbaaddachuu qabu natti himani. Anis tole jedheen mucaa adaadaa koo ta'e tokko magaala sana keessa jiraatu dafee mana gaarii akkanaaf barbaadutti himadhe. Kanumaanis guyyaa lama booddee innis naaf bilbilee mana naaf qabuun meeshaa koo achitti guurradheen mooraa sana keessa jiraachuun jalqabe. Yositaare kalloo kolfuu qabda yaala seekoo yoonataarte kalloo kolfuu qaba yaala see. Haa ta'u malee hima diddeen du'an didduu akkuma jedhan dhiironni baay'een gaaffii jaalala naaf dhiyeessanis ani garuu xiiqii isaan qabeen tokko isaaniifiyyuu faara ijaalladhuun ture. Garuu mooraa kana keessa akkuma seenetti gatii manaa kaffaltii jalqabaa osoo hin kaffalaa jiru mucaan dargaggeessi taa'ee uffata isaa miiccachaa jiru tokko ija koo keessa gale. Kan biraa miti yooman isa laalu baay'ee na gammachiisa. Wanta inni mooraa keessatti hojjetu hundi ija koo na booji'a. Anis gara ijji koo na geessiteetti hin deema. Jaalalli kanaan dura hiikasaa malee gochaa isaa beekuu baadhus amma garuu ijjii fi qaamni koo hundi asaasanii gochaan natti odeessu jalqabani. Halkan otoo inni balbala isaan cufiin ani balbala koo cufadhee rafu. Ganama yeroo balballi isaa sochootu anis kan koo nan banadha. Yeroo inni nyaata hojjetachuuf gara kushinaa deemus anis nyaata hojjetachuuf gara kushinaan deema. Otoo inni nan jaallatiin durseen nan jaalladheeni. Yoon isan argiin oole mataan na dhukkuba. Nyaannis homaa waan tokko naan nyaatamu. Akkuma ta'u ta'een hariiroo keenya nagaa wal gaafachuurraas gara buna danfiseen mana kootti waammachuu jalqabe. Innis otuma sodaatu mana koo keessa galee buna naaf dhuguu jalqabe. Suusiisitti ta'e amallisaa baay'ees waan nama faana naasofneef itti dubbachuun baay'ee namatti ulfaata. Anis callisuusaa kana baay'iseen jaalladha. Adeemsa yeroo muraasaa booddees kiyyoo kiyya keessa galfadheen innis sin jaalladha naan jedhee gaaffii jaalala naaf dhiyeesse. Anis haga tokko deebiisaaf calli jedhee taa'us turtii muraasa booddee garuu akkan dursee isa jaalladhe itti himadhe. Anaaf isas hiriyyaa taanee waliin itti fufne. Ijji koos guyyaa mooraa sana keessa seeneen jaalala dargaggeessa kanaa waan booji'amteef barumsaaf haga kanaatti bakka kan hin laadheen fakkaatu. Kanumaafis qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa deemu jaalallee kee macaalchifadhu naan jette. Yositaare kalloo kolfuu qabda yaala seekoo yoonataarte kalloo kolfuu qaba yaala see. Anis kanarratti baay'ee gaddus hiriyaan koo baay'ee na jajjabeessaa barumsa leenjii teeknikaaf ogummaa achuma magaalaa keenyatti barachuun eegale. Jaalalli keenyis baay'ee jabaatee ija namaa fuulduratti nu mul'achuu jalqabe. Kana hundumaa garuu maatiin koo waan tokko hin beekani. Anis barumsa ogummaa waggaa tokko ergan baradhee booddee hiriyaan koo kun hojii dhuunfaa nuuf banee isa waliin hojjechuun eegale. Waggaa 4 guutus maatiin keenya ta'uu hin beekiin waliin mana tokko keessatti dabarsine. Haa ta'uutii jireenya naa fi inni
inni waliin dabarsaa jiru keessatti harmee kiyya rakkattee na guddiste gargaaruun waan baay'ee natti ulfaateef yaala deemuu akkan qabu keessa koo fi mariisise. Kanas hiriyaa koo yeroon gaafadhu morma kootiin qalama malee mana kana keessaa baatee biyya alaan deemtu naan jedhe. Anis si'a lammaffaadhaan hiriyoota isaatti waameen akkan harmee kiyyaa fi isas gargaaruu qabu itti himus inni garuu ammas deebisee harmeen kee harmee koodha nuyi amma hojjennee argannurraa isheetiin gargaaruu ni dandeenya kanaaf jettee biyya hambaa narraa gargar baateen deemtu naan jedhe. Inni kana naan jedhus guyyaa sanaa kaasee gurri koo gorsa isaa dhaga'uun jette. Kanumaanis isa dhokseen piroosesii biyya hambaa deemuuf deddeebi'ee guutuun jalqabe. Innis dhimma kana dhumarratti yogguu narratti baru otuu na jaallatta ta'e anaan asitti nagattee biyya ormaan deemtu jechuun boo'ee natti marame. Anis hadaraa kee waggaa 2 qofaadha jedheen waadaa galeefiin isa bira darbeen deeme. Yoo sittaare kalloo koo kolfuu qabda yaala seekoo yoo nattaarte kalloo kolfuu qaba yaala see. Haa ta'u malee imala koo biyya hambaa baahiranitti qoradhus yaaddoon isaa garuu achi deemeen jeequmsa sammuu natti ta'e. Jireenyi biyya ormaas akka oduu dhagahamuu miti baay'ees natti ulfaate. Filannoo gara biraa waan hin qabneef garuu gad of qabee hojjechuun carraan qabu qofaa turte. Hiriyaa koo fi maatii koos bilbilaan itti haasa'uun jalqabe. Anii fi hiriyaan koo kun waggaa 4 guutuu biyyattis haa ta'u as dhufeen waggaa tokko kanas yeroo walitti buunu gonkumaa namni tokko nu gidduu galee nu araarsee hin beeku. Ofumaa jaalalaan walitti wal araarsina dhumarratti lamaan keenya balleessineerra jennee amala addaa ta'een irratti walii galla. Haa ta'u malee guyyaa tokko garuu bilbilli biyyaanaaf bilbilame gaaffii shakkii na keessatti uumuu jalqabe. Innis hiriyaan koo nama biraarraa akka inni daa'ima godhate ture. Anis dubbii kana gaafan dhaga'u kolfaan ittisee kun soba dheedheen arrabseen irraa cufe. Sababiin isaa hiriyaa kootii waan hin beekuuf gonkumaa waan akka kana anarratti raawwata jedheen guyyaa tokko shakkiin hin beeku. Kana duras anaa fi isa biyyuma toon jiru gargar walirraa nu baasuuf jechi hin taphatamne hin turre. Anis kan ammaa kun akkuma duraati jedheen homaa bakka itti laachuun dide. Guyyaa lammaffaafis hiriyaan koo kan biraa tokkoof bilbiltee hiriyaan koo akka inni daa'ima qabu natti himte. Ammas amanuu dadhabeen bilbila koo irratti cufe. Isas bilbilee yeroon gaafadhu sobaniitii dubbii namaadha naan jedhe. Waanan baay'ee isa jaalladhuufis shakkii tokko malee amaneen maayii koo hojjetachuuttan fufe. Yoo sittaare kalloo koo kolfuu qabda yaala seekoo yoo nattaarte kalloo koo kolfuu qaba. Ji'a sadaffaadhaaf garuu intalli durbii koo waan hundumaa mirkaneessitee natti himte. Hiriyaan koo kun daa'ima sirriitti qaba. Kanaan booddees qarshii keettiin ergiin naan jette. Haa ta'u malee biyya hambaa argan deemee guyyaa tokkoyyuu qarshii isaaf ergeen hin beeku. Innis na gaafatee hin beeku. Kanan hojjedhe hundumaa kallachumaan gara maatii kootti ergadha. Anis dhugaa kana ergan sirriitti qulqulleeffadhee booddee hiriyaa kootti bilbileen maaliif akkas na goota ati daa'ima qabdaa jedhee yeroo gaafadhu innis dhugaasaa akkana jedhee natti hime. Dogongora guyyaa tokkotu jireenya koo keessatti uumame. Deemuu kee hubattee intalli kanaan dura na hordofaa turte otuun siif jaalallee ta'uu beektu mana koo keessa dhuftee ka isheen ana malee nama biraa jaallachuu hin dandeenye saalfii tokko malee mana koo keessa dhuftee miira gara biraa keessa na galchite. Anis dogongoree guyyaa kana ishee waliinan kufe. Jaalladheen barbaadeen otoo hin taane na jaallattee karoorfattee mana koo keessatti na gudeette. Ji'a 2 booddees mana koo keessa dhuftee akka daa'imni ji'a 2 gadameessa ishee keessa jiru natti himte. Anis naman baay'ee jaalladhuu fi gara fuulduraatti waliin jiraachuu barbaadu atis sirriitti kan beektu waan hin qabuuf adaraa yaabboleettii koo jireenya koo hin balleessin hodhu qarshii deemii ulfa kana ofirraa baasee jedheen ofirraa gaggeesse. Isheenis qarshii kana na harkaa fudhattee mana koo keessaa baate. Anis ulfi kun akka baheetti malee akka guddateetti waan hin beeku waan tokkoyyuu hin qabu. Yoo sittaare kalloo koo kolfuu qabda yaala seekoo yoo nattaarte kalloo koo kolfuu qaba yaala see.
Akka ati dubbii kana dhageesse mataa hin dhukkubsanneefis boolleen ani hin qonne lafa kana keessa hin jiru. Haa ta'u malee garuu dhiphina kana baadheen magaalaa sana keessa jiraachuu waan an dadhabeef hojii koo bakka magaalaa biraatti jijjiirradheen otuun hojjechaa jiru guyyaa tokko baay'ee na dhukkubee garaachi koo baqaqfamuu qaba jedhamee maatiin koo akka na wal'aananiif gara magaalaa keenyaatti hin deebi'e. Kanumaanis bakka dhukkubsadhee ciisaa jiru kanatti intalli kuni dhuftee ilaa daa'ima kee jettee maatii koo keessatti na qaanessite. Maatiin koos hojii kana yeroo argan baay'ee rifatanii. Anis guyyaa sana otoon du'eera ta'ee baay'ee natti tola ture. Ani ulfa sanan baaste malee akka isheen da'uuf karoora qabatte waanan beekuu hin qabun ture. Haa ta'u malee garuu waan hundumtuu kun raawwatee akka ta'e tokkotti lakkaa'ame. Maatiin koo akkan fuudhuu qabu natti manis ani garuu hin ta'u jedheen daa'ima koorraa fudheen harmee kootti laadheen ofirraa ishee gaggeesse. Dubbiin ta'e kanuma jedhee natti hime. Kan isatti mufadhu waan beekeefis atis yoo barbaadde nama biraarraa daa'ima tokko godhadhuuti tokko tokko qabannee waliin jiraanna naan jedhe. Naannoo keenyatti ammayyuu taanaan nama daa'ima qabutti heerumuus ta'e fuudhuun saalfii fi qaanii hawaasa keessatti kan uumudha. Maatiin koos tole naan hin jedhani. Ani garuu saatiin ammayyuu baay'ee nan jaalladha. Akkam akkan isa godhu garuu gaaffii natti ta'eera. Otoo isin ta'ee jireenya keessaniif maal murteeffattu? Mee yaa obboloota koo yaada keessaniin na gargaara. SI Baahireen irraa nagaa galatooma.